السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرا زرتو بوليوان وروني channel كديجا غرورا بيست جلت تركمتنو baga jiraattan isiniin jecha dhiifama gidduu kanatti qoshii mashkuula ta'e isinirraa badeetin jira. Amma moo walitti deebinee jirra inshaallah. Akkuma beekamu gaa Kadijaa Gurraa Beest chaanaala kiyya jalatti gorsa adda addaa akkasumallee nyaata adda addaas wanta tokko tokko isiniif dabarsaa ture. Bakka deemurraallee bashannana akkasii akkuma gaa kun hunduu jiru waan akkaan nu barbaachisu warraan kana isiniif qabadhee dhiyaadheetan jira inshaallah. Na duukaa bu'aan isiniin jedha. Innis maal inni jechuun keessaniin oolu inshaallah yoo rabbi jedhee ittuma fufaa jechaadha. Waan akkaan nu barbaachisu. Namni tokko gaa mana barumsaa yeroo seenu jalqaba maal barachuu isa barbaachisa yoo jenne qubee afaan Oromoo baratee kara barumsatti seenaa jechaadha. Barumsa idilees yoo ta'e jechaadha. Kanaaf akkuma sanaa mee hundi keenya garee hedduurra jirra. Yeroo quraana qaraanu jalqaba maaltu nu barbaachisa? Qubee Arabaa barachuun dirqama keenyaa jechaadha. Qubee barannee makaarija isaallee bakka ishiin irraa baatu hunda adda baafachuun barbaachisaadha. Maaliif quraana keessatti akka nu dhibneefi jechaadha. Qubee adda baafannaan bakka ishiin irraa baatullee adda baafannaan quraanni nu dhibuu jechaadha. Mee inshaallah waa'uma fi kiyyaa barataa jirurraan isiniif qooda na duukaa bu'a bifa hifziitinii jechaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبين ربا دقدمي سدد يوكاهو دقدمي سقل إدوم باينسا إشي قد أترب هنقفن إسي شن إسانس جوفي حلقي أحرف اللسان الشفتان الخيشوم قوتو وان دچي كان رجرو هنغفا قب خالق أتوكيچ ملي إني متمساتفو هنغفا إدو أكو أتربا كان هنغفا شني الراجة جوفي مخرج توكو قبا حلقي مخرج سدي قبا توكوف سدي أفوري أحرف اللسان مخرج كودان قبا أفوري في كودان كودا أفوري الشفتان مخرج لما قبا كودا أفوري في لما كودا جا الخيشوم مخرج توكو قبا جتشاد ميكا تأي كودا تربان كان هنغفا شني الرهي جتشاد مخرج كودا تربا كان هنغفا شني هر أما موني قبي دقدامي سغلي كان أو دقدامي سديتي كان هنغفا شني هر الجوفين قبي صديق أبا حلقين قبي جا أبا صديق جا سغلي أحرف اللسان قبي كودا صديق أبا كودا صديتي في سغل دقدامي تربا الشفتان قبي أفر أبا دقدامي تربا ففر صدومي تكو ججال الخيشومين نسنوني في نسميمي كنيني في ججال صدومي تكو sila hoo qubeen 28 yookaan 29 jenne hamma immoo akkamitti 31 ta'e. Waawii ghayrummadiyyaa fi yaa'ii ghayrummadiyyaa joofii keessa jiru shakliin isaanii tokkuma waan ta'eef araba biratti waan wal fakkaatu waan wal biratti hin katabamneef isaan lamaan yoo irraa hir'isne 31 irraa yoo lama hir'ifne 29tti nu deebi'a jechaadha. Mazhabni kun hoo warri 17 karaa Ibnul Jazariiti. Kanaaf amma wanti isin beekuu qabdan iddoo kanatti qubeen kun eessaa akka baatu makharajasii hunda tokko tokkoon isiniif himee jira jechaadha. Kanaafi akkatti adda baafachuu qabdu qubee Arabaa kana adda baafattanii hundi keessanuu beekuu qabdu jechaadha. Jabaadhati inshaallah amma beeknuni isinirraa waan barannirraa isiniif qoonna isinis irraa fudhattanii immoo dabarsitanii illee akka namaaf qooddanu inshaallah biiznillah izni rabbiitinii abdii qabnaan isiniin jedha. Jabaadhati hundi keessanuu na duukaa bu'aa haga sagantaa itti aanu isinii dhufutti turtii gaariin isiniin jedha. Dogongora jiruuf afoonaa lillah chaanaala kana kiyyallee guddisuuf jajjabaadha hundi keessanuu isiniin jedha. Akkuma yeroo kaan na jajjabeessaa jirtanutti
Kanaaf turtii gaariin isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.